Isinumaan kana qofa barreessu jira. Waanuma ajaa'ibaati. No Qatar duru Qatarii miti Qatar keessa hin jirtu. Hanquma kana qofa. Namumaan kana qofa deebsu jira. Dhugumatti laal galatoma irra hedduun keessan deebisaati jirtan. Irra hedduun keessan warreen barreessaa jirtan biitii lamaan Raashaa fi Chaayinaan. Raashaa fi Chaayinaan xalayaadhaan gadi hin baafne beeka. Xalayaadhaan labsii hin baafne. Innaawaa gartee jabeenya keessa ministeerota haajaa alaa dubbatoota dubbii himtoota ministeerota haajaa alaatu gabbahee dubbate. Ka Chaayinaatis kan Raashaatis. Okay? Yeroon nuti biyya gartee akka Iiraanii fi inumaatu biyya biraatu gartee kan lola heeraan ala irra gaggeeffamaa jiru kana deeggaruudhaaf lola gartee irra gaggeessaa jirtan kana miidhaa isin ikoonomiidhaa ta'e irra gaggeessuu jirtan kana deeggaruudhaaf isin cinaa dhaabbannu bira dabarree jirra. Inumaatu jetteen Chaayinaan isiniitu mirga isaanii jeeqaa jira jechuudhaani deebii gootee jirti. Okay? Biyyootan biraa fakkeenyaaf kanarratti biyyi akka Paakistaan tan duruun karaadhaa fi samiidhaa fi baabura hunda gartee karaa baaburaatis, karaa xiyyaaraatis, karaa makiinaatis nuti Iiraaniif banaa goonee jirraa jedhaniiti dubbatanii jedhee isiniin himne yoo xiqqaatte torban lama kana dura ni yaadattaniimi. Humaata kallee'uu hin jijjiirruu jedhaniiti gartee isaanis bira dabraniiti jira. Okay? Gara kaaniin biyya Azerbaajaan jedhaniin. Biyyootan gartee ollaa Iiraan kun akka jiranitti waan Ameerikaan ammaan tana dubbachaa jirtu kana nuti niu hin dhageenye jechaa jiran. Biyyi akka Kirgistaan, Afgaanistaanii fi kan kana dhiisa. Okay? Azerbaajaan guddoodha. Azerbaajaan tuni gara gartee israa'elii fi Ameerikaadhaatiinis xiqqoo gargaaramaati jirtiisi. Jechuun akka fedhanitti xiqqoo gartee karaa polotikaatiin if jala mammeessuudhaaf tattaafataniiti jiran. Ni mijaa'iniif. Okay? So biyyoottan hedduun gartee waan amma Ameerikaan odeessaa jirtu kuni hin taane jechaa jiran. Okay? Kanarratti egaa mootummaan Iiraan gara isaaniitiin keessattuu gartee karaa ministeera haajaa alaatiin Ameerikaan Iiraan tan gartee amata 40 ol uggurrii takka gartee saankishin akkanaa adda addaa keessa turte. Ka Iiraan san keessa turte arraan tan ammoo if jaartee humna addunyaadhaa taatee gartee amma daranuu jabaattee jirtu tana